jabaadhu addi baruumoti asuma keessa ta'etti jabaadhu hiriyoota biraallee ta'uu danda'a hiriyoonni keetti sadarkaa biraarra jirani namoota waliin jirtu sadarkaa biraarra jirani ati ammoo waggaa dhaalle kanuma waggaa dabarellee akkuma kana turte amma achilleef abdii dhabuu dandeetta ta'uti haaluma hiriyootaan xaxamte kana keessatti haaluma kophaan sitti dhagame kana keessatti warraa fi namoota jaalatu jidduutti if dhabde kana keessallee jabaadhu sin jedha kaaruma kamilleen bifa kamilleeni jalqaba wannati godhu qaddu haala kam keessatti yoo buute kasi jaalatu yoo si jibbee deemelleen warri kellee yoo dudda sitti galilleen qarshii amma harka jirtullee yoo harkaasi badilleen fayyaati jirtullee yoo harkaasi deemel haala kam keessattuu jiraatu dandeetta haala ati keessa jirtu jabinni kasi barbaachisu kam keessallee jiraatu danda'a awwanni ansiin jedhu inni jalqabaa namni si gorseef hin jabaatu waan barbaaddeef jabaatullee hin dandeettu kitaabota garaagaraalee waan dubbicheef illee jabaatu hin dandeettu akkamii akka namni waan tokko deemuu danda'a sallee beekumsa waan beekteef hin jabaatu ilmi namaa jabaatu ka danda'u sammuu ifitti if dhaasisuu ka danda'u isa jalqaba kadhannaa yoo qabaate. Yooya akkam jirtani nageenni waaqayyoo akka jirtanutti hunda keessaniif haa baay'atu ana bodeettiin teessan hin seenee birbisaa addaas viidiyoo haaraa akkuma kana immoo mata duree haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera viidiyoo kana ka isin qopheessaaru ana bodeettii teessan hin seenee birbisaa annaa ta'u ogeessaan kaameraa Naa'ol Gobanaa nufaana jira viidiyoo kanaaf namoonni haaraa ta'anii like subscribe akkuma kana immoo namoota biraa ka bira hin geenye fi sharing akkasiin nu bira turtan isin gaafanna hanga qophii xumura keenyaatti turtii gaarii. Ayanda daawwattoota keenya ammas irra deebi'ee isin bira dhufeera viidiyoo haaraa akkuma kana mata duree haaraatiin qabadhee isin bira dhiyaadheera isa kana itti seenisa kennaan dura namoota biraatiif share akkasiin gootan isin gaafanna mata dureen guyyaa addaa nuti waliin laalluu jabaadhu mata duree jedhudha haala adda addaa keessa waan jirruu fi amma kana wanna isin deebis tokkoof tokko jabaadhu mata duree jedhu qabadhee isin bira dhufeera jireenya keenya keessatti wanti nuti herrennillee gara jireenya keenyaa dhufaneeranii akka yaannilletti jiraata jirra gama tokko ammoo akka nuti hin yaadin akka nuti herregini jireenya keenya keessatti wantoota tolchuu jiranu hedduutti jiran wantoota nu muudamaneeranu hedduutti jiran karaa kamiiniyyuu nami akka yaada deemuu barbaada akka fedhe silaa deddeebi'uu barbaada garuu ta'u malee karaa adda addaatiin jireenya keenya keessatti waan nu yaadne qofa don ta'ini wantoonni nuti yaadanillee gara jireenya keenya keessa dhufanii baay'eedha namni hundinuu karaa kamiinuu waa wayii hin yaada ilma namaa waan ta'eef sammuus waan qabuu fi waan kamiyyuu yaada tolchuu barbaada sirriidha garuu jireenya keenya keessatti wantoota nu yaadneef wantooti nuti hin yaadnellee hedduutti jira wanta yaadneef akkuma yaadne isaa itti deennee jiraata jira wanta hin yaadneef ammooni jalqaba waa itti qophoonnee waa hin jirreef akka yaadnee deennee jiraana jedhuu hin dandeenyu maaf jalqaba yaadnee lafa waan kennee hin jiraatiniif wanta yaadneef akka yaadnee yoo lafa kennee jiraanne wanta hin yaadneef wanta nu dhufu jiru akkamitti ittiin deddeebuu qabna wanta herrenneef akka herrenne yoo wantichi deemuu jiraate wanta herreginiif akkamitti deebii kenninee jireenya keenya irratti deemuu dandeenya jireenya keenya keessa irratti yeroo hedduu wanni nu mudatuuf wanti nuti irra yaadin hin dabarin jireenya gara barumsaatiin akkuma kana gara hojiitiin gara gaa'ilaatiin gara hariiroo jaalalaatiin akkuma gara hafuuraatiin karaa adda addaatiin hin jiran keessattuu garuu wantoota amma kana isin hin jedheen akka ijootti ta'anii mul'atan warra kana hundasaa gara jireenya keenya irratti bifa yaadaatiin hin kenna akkuma yaadnellee hin ta'a akka hin yaadnellee jireenya keenya irratti hin ta'a namni tokko gara nama tokkootti gaafa jireenya nama tokkootti dhufu waa wayii yaadee dhufa odoo yaadeen cadhisee namni lafa akka hin deemu namni tokko gara mana barumsa tokkoo gaafa dhufu waa wayii yaadee dhufa cadhisee odoo waan ta'e yaadiin hin dhufu namni tokko gara hojiitti na deemu waa yaadee waan tokko qabaatee dhufa malee cadhiseetuma hin dhufu waa wayii yaadee gara san qofaa miti namni tokko gaafa gara mana namaatu deemu waan ta'e yaadee dhufa cadhiseetuma hin yaadee hin dhufu nama kana dubbisiisallee ta'uu danda'a mari'atiisallee ta'uu danda'a karaa
adda addaati waan ta'e yaaduu danda'a. Garuu dhimmummaan nu goonu kamiyyuu dhimma yaada kennaa wal qabate. Yeroo hedduu wantooti nu yaanne hin ta'an akkuma jenne kanuuti yaanne illee hin ta'an. Akkuma isin jedha ka yaannee fi waan yaanne yoo kenne kan yaanneef ammoo maan ka'u jirra. Wanti jireenya keenya miidhuu fi hadheessu nu cabsu irra guddaan kanuuti yaadannee ifi eennee ittiin qophoonnee enne don ta'ini kanuuti odoo yaadini ta'enneerruuni yaada keenya ala sagantaa keenya ala wantoota gara jireenya keenya seenaniif. Isaaniif ammoo wanti goonu gaafa dhabnu jireenya gadi aantummaaf gaddiisaa fi cabina keessa seennee harka marannee ta'en maafi akki nu yaanne akkasii miti maaliif akki nu herregne kanaa miti waa herregatamne waan kanaaf hin ka'inii fi amma akki nu teenu akka herregatamne ta'en akkana teena jennee jalqaba waan herreganii fi akka herrenne waa hin ta'inii fi akka herregatamne jennee hin dadhannaa yaada kennaani hin dadhannaa sammuu kennaani hin dadhannaa ifi waliin maaliif dadhannaa yaada nuti yaannetti akkasi waa hin ta'iniif kun nama waan ta'eef jireenya lafummaa kana keessa jiraannu keessatti wantoota nu mudatan adda ammoo mata dureen qabadhee dhufe jabaadhu. Wanta keessa dabarsaa jirtu ani hin beeku haalatti keessa jirtu hin beeku garuu haalota akka ijootti namni hundi odotti hin yaadin wanta hin dabarre kana keessaati tokko lama sadii afuriin kana tokko tokkoon laalisaaf yaadi goona gara jireenyaa dirree jireenyaa hojiitiin karaa adda addaatiin wayaaltee ta'uu danda'a bakka hedduu xalayaa galfattee ta'uu danda'a si milkoon dargaggooteete si milkoon akkuma yuunivarsiitii xumuratteeni waggaa 2 3 4 wal faana yaalii gootee si milkaa'uu dhabuu danda'a. Si milkaa'uu dhabuu isaa irra deddeebi'ee si milkaa'uu dhabuu isaa sammuu keetiif mooraalii keeti gaddaa gabbuusisa. Gabbuusisi inni kuni ati carraa as keessa qabdu tokkoof tokko ifumaa ifi amansichee jabaatu duwwaadha. Lammaffaan gara jireenya keenya keessatti wantoota mudan keessaanii inni ijoo namoota hedduu kalaafisee akka cabsisee ta'aru dargaggoota bira dhufa. Allee dargaggoota keessa nama tokko waan ta'eeruu fi jireenyi keessattuu namni cabee duubatti akka dafee duratti hin deebine wantoota tolchisiisu keessaati wanta jireenya namaa wal qabateeti. Isa kana keessa bifa lamaan laalla. Tokko dirree faayinaansii yookaan ammooni birriin yookaan dammoo qarshiin kan walitti qabame inni lammaffaa ammoo dirree jireenya namoota hariiroo namoota wal qabame. Isa keessallee dirree jaalalaatii fi dirree gaa'ilaa. Jaalalatti gara gaa'ilaa waan deemuu fi gara jaalalaa qofalleetti yoo haasa'e gahaadha jedhee herrega. Jalqabaa akkuma isiniin jedhee dirree hojii wal qabateeti. Namoonni hedduun dargaggoonni hedduun bifa addaatiin yeroo tokko waa wayii milkeessaniiranii yeroo tokko waa wayii yaalii godhaneeranii wanni sun hin teene birrii hagana hin jenne jireenya keessa dhabdeeta miiliyoonota hagana hin jenne dhabdeeta ta'uu danda'a birrii dhibbaan kumaan karaa adda addaatiin laakkamu laaltee dhabdeeta ta'uu danda'a garuu birrii ati dhabde suni jireenya keessatti yeroo deebitee irra yaalii sikeetii akka ittiin milkoonne haga itti yaalii goote sani dhaggatuu dhabuu keetiin sammuu keetii irratti gadi aantummaa ammoo mooraaliin si dhaga'ameera ta'uu danda'a gorsi kee maanii yoo naan jettee jabaadhu. Akkamiin jabaatuu qabna kan jedhu itti dhufna garuu amma kana firgaan simu jabaadhu. Inni kun ammoo akkuma isin jedhee dirree qarshiin yookaan ammoo birrii wal qabate kanarratti. Arraa kana hiyyummaa ati irra jirtu, dadhabbiin ati irra jirtu, daarummaa ati irra jirtu jireenya kee qaqqabeera ta'uu danda'a. Nama tokko argiisaaf yaalii gootee sababa qarshii, nama tokko olii waan ta'e keessa inni sadhabe sababa qarshii sirriidha nama hin mudata nama waan ta'eef hundi namaa guutuudha jennee fi herreguu hin dandeenyu. Tokkocha yoo guunnu tokkochaan hidhachuu dandeenya. Tokkocha hidhan ammoo tokkochaan qabaachuu dandeenya. Gama tokkoon jabaannaa ta'uu gama tokkoon laafaa ta'uu dandeenya. Wanti hundinuu guutuu ta'anii jiran. Haa ta'u malee wantoota dhidhiidhataniiran qammatan sila waa hedduu ta'ee sada barbaadu akka hin teeneet wantoota si qabe kana keessallee ta'iitii jabaadhu siin jedha. Isa sadaffaa ammoo ansin jedhu maatii yookaan ammooni fira dhabiisaan namoota gaddaniiran fira gama lamaatiin tokko jaaltota siin jedhu hiriyootaanii hanqina yookaan ammooni isaaniin jaalatamisa dhabiisaan ku ammooni maatii irraa dhufte karaa adda addaatiin isaanitti biratti fudhatama qabaatu dhabiisa keetiin isaan biratti simatamisa dhabiisa keetiiniti wantooti si dhaga'amanu hin jiran maatiin jaalatamisa dhabiis maatii bira addee argatis dhabiisi akka malee mooraalii nama qaba naagala abbaan si jibbisi haati si jibbisi warra maatii firri akka wayitti seerreguu dhabiisi isaan keessatti fudhatamis dhabiisi akka malee wanta mooraalii nama qabu keessa isa tokko as keessallee wannan sin jedhu addi baruu motii
asuma keessa ta'etti jabaadhu hiriyoota biraallee ta'uu danda'a. Hiriyoonni keetti sadarkaa biraarra jirani namoota waliin jirtu sadarkaa biraarra jirani ati ammoo waggaa dhaalle kanuma waggaa dabarellee akkuma kana turte amma achilleef abdii dhabuu dandeetta. Ta'uti haaluma hiriyootaan xaxamte kana keessatti haaluma kophaan sitti dhagame kana keessatti warraa fi namoota jaalatu jidduutti if dhabde kana keessallee jabaadhu sin jedha. Inni kun ammoo inni afuraffaan namoota hedduu bira irratti ammaa kana jabeessisalleef namoota hedduun ka yaalii godhane isaanillee jabaattisalleef sila odoo barbaadanu ka dadhabaneeran. Inni sun maal yoonaan jettee dirree jaalalaatiin ka wal qabate. Sirriidha ilmi namaa kamiyyuu jaalatamiisa hin barbaada. Eenyullee naateeni eenyullee kan nu jaalatu barbaanna. Oduma nama tokko jibbiteetu namisu akka inni garagaleessi jibbu hin barbaadu. Jaalatamiisi eenyu kennalletti nutti hin tola. Haa ta'u malee karaa adda addaatiin jaalatamiisi nurraa gabuu danda'a. Isa keessaati ka firaallee ka ollaallee ka namoota garaagaraatiin caalaa jireenya kee keessatti ka waliin makamuu dirree jaalalaa yookaan ammoo jaalalee lamaan kana keessatti mooraalii addee sanirra nama dhagahamu mooraalii warra hangafa sin jedhe birarratti sababa hangafa sin jedhe sanirrallee caala mooraalii guddaa ta'e yeroo hedduu booldi ta'e dargaggoota biratti yoonni mul'atu laalla. Akkuma kanammoo dargaggummaarra dabareeti dirreen jaalalaatiin gara jiree gaa'ilaatti waan nama dabarsiisuu fi achi keessalleetti mooraalii jabaa yoo isaan keessa seenan yookaan mooraalii miidhame keessa isaan seenuu laal. Gara jireenya jaalalaa keessaa wal qabate yoo isin bira dhufu nama waggaa hedduu waliin turte waggoota keessaati waggaa tokko yaada si jijjiirateera ta'uu danda'a. Fakkeenyaatti akkuma isin jedha cidhaaf qophootanii torbaan tokko keessatti ji'oota muraasa keessatti waan hin ta'in irraa arguu dandeetta. San qofaa miti nama biraas irratti irra dabalatee sirratti qabatii isaanillee wanta ganan jenne mooraalii si dhaga'uu danda'a. San qofaa miti bilbilallee bilbilee amma achi sin jaaladhu amma achi sin fedhu si waliin jireenya kamiyyuutti itti fufuu hin barbaadu jedhee si himuu danda'a. Isiillee akkuma kana ati nami akkas jirtu ati akkamii akkas naan jetta jetteeti si irratti hundoottee jireenya kee hadhaarraa hundootteeti tarkaanfii jireenya biraarratti deemuu dandeette. Hadhaa kana garuu isiin ati homaan baatu salletti hin jaalatamtu jettee jechooti isiin siin jettu jibbiis isiin si jibbitu. Jibbiisa kan ati hin teenne si jibbisisuuni jibbiisa eenyummaa keetii waa hin ta'iniifi achirratti hundoottee mucaa waan si dhiiseefi gara marzii rukkisiisi hin barbaachisiisu. As keessalletti turiitti wanna siin jedhu jabaadhu siin jedha. Wanni ati jabaattuuf maani tokkoffaan filannoon tokkoof tokko ka jiru jabaachuu qofa waan ta'eef. Jireenyi si keessa mudateeru jireenyi baraka keessa jiru akkuma siin jedhe ka yaadate nama tokko gaafa nama tokko waliin hariiroo jaalalaatti naa seenu ka dhugumaan jaalalaatti seenu fuudhiisumaafi ka gara barumsaatti naa seene eebbifamee ittiin wabayiisaafi ha gara hojiitti seene ittiin qabeenya argatiisaafi ka gara warraa biraallee na dhufe nama warraa waan tokko na godhu jaalatamee hariiroo tokkummaa warra kana uumisaafi wanni inni yaadate silaa kana garuu faallaa waan kanaa gaafa jireenya kee keessallee dhufu filannoo ati qaddu tokko Sulemaanii jabaachuu fi jabaachuu qofa. Jabaachuuf maan godhuu qabna. Wanti ati keessa jirtu hin beeku sin jedheera. Jabaatis takki gara hojiitiin si barbaachisuu ta'uu danda'a yeroo kana. Jabaatis firaanii akkuma kana immoo warra ollaanii namoota garagaraatti fudhatamee dhabisa ta'uu danda'a. Jabaatis kasi barbaachisu na kana takki hojii milkaa'isa dhabisa ta'uu danda'a. Jabaatis kasi barbaachisu jaalalleen keessi dhiisee si jibbee deemee waan jiruufi si barbaachisuu danda'a yookaan jaalalleen teessi si dhiichee waan deemteefi si barbaachisuu danda'a. Bifa kam keessatti jabaatis akka si barbaachisu hin beeku. Kanarraallee dabaree gara biraalleeni moraaliin kee ammoo keessi keetti cabee ta'uu danda'a. An ammoo jabaatisaaf ammoo maan godhuu qabdu kan jedhu haala kam keessattiyyuu miidhama kam keessattiyyuu haa ta'uuti jabaatisaaf jalqaba ilma namaatti ka barbaachisu kadhanna. Karuma kamilleen bifa kamilleeni jalqaba wannati godhuu qabdu haala kam keessattiyyuu yoo buute kasi jaalatu yoo si jibbee deemelleen warri kellee yoo dudda sitti galilleen qarshii amma harka jirtullee yoo harkaasi badilleen fayyaati jirtullee yoo harkaasi deemel haala kam keessattuu jiraatu dandeetta. Haala ati keessa jirtu jabinni kasi barbaachisu kam keessallee jiraatu danda'a. Awwanni ansiin jedhu inni jalqabaa namni si gorsee fi hin jabaatu waan barbaaddeef fi jabaatullee hin dandeettu. Kitaabota garaagaraalee waan dubbicheef illee jabaatu hin dandeettu. Akkamii akka namni waan tokko deemuu danda'a sallee beekumsa waan beekteef hin jabaatu. Ilmi namaa jabaatu ka danda'u sammuu ifitti ifi dhaasisuu ka danda'u
isa jalqaba kadhannaa yoo qabaate. Yoo kadhannaa hin qabaatin gorsi kamiyyuu si jabeessuu hin danda'u. Namni kamiyyuu si jabeessuu hin danda'u. Fedha qabaatte filee jabaachuu hin dandeettu. Beekumsa garaagaraa qabaatte illee jabaachuu hin dandeettu. Jalqaba namni tokko jabaatuu fi ka isa uume isa waliin neetwoorkii godhuun dirqamaa isaati. Gaafa isa waliin kominikeeshinii kee jabeessite walitti dhufiina keetti jabeessite kadhannaa keessa yoo seente malee jabaachuu hin dandeettu. Gaafa kadhatte dirree addunyaa lafa kanaati sirraati vaaliyuu qaban yookaan ammoo gatii isaan qaban sirraa diqqaatanii irratti guddataa dhufuu dandeetta. Malee yoo hin kadhatinii lafa kana qofa keessaa walitti qabante walii hidhatte jabaachuu hin dandeettu. Kitaaba kamillee dubbichee jabaachuu hin dandeettu. Nama jajjabaa jettee walii oolte jabaachuu hin dandeettu. Gorsa kamillee dhageette jabaachuu hin dandeettu. Jabaatuuf jalqaba wannati godhuu qabdu haala kam keessaa iyyuu jiraadhu. Yoo boottes kadhannaa yoo boottes itti tola. Yoo dadhabdes kamas yume walii yoo kominikeetii gootes itti tola. Yeroo kamiyyuu waan keessa seente kamiifuu jalqaba tarkaaffii akka itti fudhattu ansi gaafadhu kadhadhu. Maan kadhatu waaqa kadhadhu. Kadhannaa qofa jireenya namaa jijjiiruu danda'a. Kadhannaan yoo waan amma tana jijjiiruu dhabeellee wanni sun maaf akka jijjiiramu waan qabne tokko sitti hima. Lammaffaan wanni soda jijjiiramuu dhabeellee si jijjiira. Gaafa kadhatte neetwoorkii olii waliin gaafa neetwoorkii goote qofa eenyummaa kee hubata. Yoo hin kadhatinii eenyummaan keeti jigiisuma ammaa kana haalli si himaaruu kana seeta. Dadhabiisuma ammaa kana haalli si himaaruu seetati. Ati kanarra dabartee akka deemtu si himuu ka danda'u gaafa kadhannaa neetwoorkii waaqa waliin ta'uu goote. Yoo neetwoorkii waaqa waliin tokko hin godhini yoo kadhannaa keessa seentee waaqa waliin tokkummaa hin godhini jireenya jirtu irratti jabaachuu hin dandeettu. Gorsa namaa hin fudhatta, yaadallee fudhatta, kitaabochallee dubbicha garuu jabaatii isaaf hunda argachuu hin dandeettu. Hunda ati argachuu dandeettu jalqabaa kadhannaa. Inni lammaffaan akkaataa ati jabaattu jecha akkana jedhu ifiin jedhiisaaf. Jabaatiisa malee filannoo dhibii hin jiru. Haala keessa jiru kanaan wanni an filannoo an qabu tokkoof tokko egaa kadhadheen duuba tokko qofa sullee haala kana keessa haga ba'u yeroon ku haga siin dabartu jabaatiisa malee filannoo biraa waa hin qabneef jabaachuu qaba jettee ifi himiisa keetiin. Namni yoo si himellee hin dhageetta malee keessa keetii walitti fudhatteeti akka san godhuu dhabuu dandeetta. Maal namni sun hagumanni si haasesse hagumanni si hime san qofa dhageette namni sun gaafa deemeen duuba ifi walii waan jirtuufi ati wanni ati ifiin jedhuu qabdu yeroo kamiyyuu jabaachuu qaba. Jabaadhu hin seene. Jabaadhu wanni kun hin dabara. Jabaadhu haalli kun hin dabara. Jabaadhu adhi baruu miti jedhii isaanii. Adhi boru akka hin ta'in ifi himii isaanii yoo jabaatte malee adhiintu yoo borteete yoo ammallee akkuma adhaa kana herredde jabaachuu hin dandeettu. Kanaafu jabaatii isaaf wanni lammaffaatti godhuu qabdu ifumaanii ifi gorsi. Ifumaanii ifi tiim. Jabaadhu filannoon biraa waa hin jiraatin ifi. Jetteeti ifi himiisa. Inni sadaffaatiif inni dhumaa abdii keetii waaqarratti tolfatiisan. Abdii keet waaqarratti tolfatiisan. Abdii kee gaafa waaqarratti tolfattu jireenyadhaa kun dabaree jireenyi boruu akka jiru beekuu dandeetta. Abdii kee waaqarraa nagoote ijjumaayyuuti jireenyadhaa kun boruu akkas ta'uu danda'a jettee herreguu hin dandeettu. Abdii namarraa kaasii, abdii haalarraa kaasii, abdii wanta mul'aturraa kaasii, abdii keetii ol godhadhu. Maafi ilmi namaa jijjiirama dhooti jedhuudha addeellee hin jijjiirama. Jijjiiramiis isaa waan oolaa hin qabne. Akkuma beektan ammuma kanaayyuu naannoo keenya keessatti gaafati qarshii qadduuf gaafati qarshii hin qabne, gaafati barumsa qadduuf gaafati barumsa hin qabne, gaafati bifa qaddu gaafati bifa hin qabne. Jaalalli hedduu isaa haala irratti hundaaniran. Wantoonni hedduu isaa haala irratti hundaaniran. Kana yoo isin hin jedhu jaalala gosa ja'an keessa taadha manaatti abbaa manaa odoo hin ta'in taa walii galaa jedhaa jira. Kanarraa waa hundaaniiranuufi ati abdii keetti namarratti hin godhin, abdii keetti haala irratti hin godhin, abdii keetti ifirratti hin godhin. Maaf si'i ammaatiyyuuti borta dhibiidha. Nama dhiisi atuu hin jijjiiranta. Yoo haadha gara hammeennaa jiraatte gara gaariitti hin jijjiiratte. Hammeennarra jiraatte gara gaariitti, gaarii jiraatte gara hammeennaa jiraachuu dandeetta. Haadha akka malee si jaaladha nama jettu kaleessa akka malee si jaaladha nama jetteettu meeqa isaaniirra dabarteetta. Si malee hin jiraadhu jettee kaasotteettu ammaa kana kun ka jiraataa jirtu meeqaffaarra ka jirtu. Jireenya akkuma kana. Kanaafuu namoota dhiisi ati iyyuu hin jijjiiranta. Kanaafuu abdii kee namarraalletti hin godhini, abdii kee haalarralletti hin godhini, abdii kee ifirralletti hin godhini, abdii kee waaqarratti godhadhu. Hegereetii achirraa kennadhu. Achisa herregii isaanii jabaachuu dandeetta malee as ilaalii isaanii, nama ilaalii isaanii, if ilaalii isaanii jabaachuu hin dandeettu. Video kanarraa waa hedduu akka barattanii shakkii hin qabu. Video kana ammas garagaltanii sheerii godhiisan akkasiin nufaana turtan isin gaafadha. Haala kam keessattuu jiraatanii
abdii teessan waaqarra godhii isaanii jabaadha. Namni ifumaan jabaachuu hin danda'u. Namni akkaataa jabaachuu danda'u tokko kadhatiisaan, lammaffaa ofii himiisaan, ofii gorsiisaan akkam jedhee addi boruu mootii jedhee himiisaan, sadaffaa immoo abdii waaqarra godhatiisaaf maaf boru achi keessa waan jirtuuf bifa kanaan haala jirtanutti akkasin jabaattanu irra deddeebisee isin hima. Haala kam keessattuu jajjabaadha. Filannoon keessan jabaachuu malee waan hin jiraatiniif durrillee jabaadha, dhiirtis jabaadha, abbootis jabaadha. Dhaamsa kiyyaa waan na dhageettaniif guddisee isin galateeffadha. Viidiyoo biraa qabadhee haga isin bira dhiyaadhutti turtii gaarii.